Hojaa hordoftoota yuutuubii kiyya kakuutu akkam jirtu nagaa keessanii akkam jirtu sinarra jaakeetti jiraafadheetanii dhufee asuma arginaan irratti darrabee uffadhee jechuudha galgala waan ta'eef egaa hordoftoota keenya nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u wante na dhibe dhugaa waaqa isinitti tanaasaa ala yoo as deemu yoo tiktok irra deemu waanuma sanan arga facebook irratti waanuma sanan arga youtuberoonni tokko irrattis waanuma kanan argaa jechuudha baay'een keessanuu argitanitti natti fakkaata yoo umuriidhaan turre waan baay'ee arginaa jechuudha mee amma jechuudha jaalallee kee ati jechuudha ati namni dhagaartu durboonni warri dhagaartanii jaalallee keetu akkam jaallattee akkam mararsiifatte jechuudha ofii kee qubeellaa qopheessitee jechuudha qubeellaa qopheessitee waan hundumaa sirreessitee hiriyoota isaa waamtee hiriyoota kee waamtee isas waamtee jechuudha isas osoo hin beekin kana hundumaa qopheessitee osoo hin beekin isa booda isa waamtee bakka sanatti kottu dafiti minaan jettee fiddee jilbeenfattee qubeellaa hin gootaafi ati jechuudha dubartoota gaafachaa jirra yoo dhiirri jiraate dhiira gaafachaa jiru mee ati akkana hin gootaafi dhiira osoma akkam jaallattee bakka hin beeku akkamti si ibsu eegdes too dadhabde namni sunis ofiisaa osoo qubeellaan si godha jechuu dhiisee akkanumatti jaalalumaan si faana deddeebi'ee si faanuma deddeebi'ee callisee atiin goota kun gaaffiidha hunda keessaniifuu gaaffiidha jechuudha yaa daangaa qaba waan hundumtu dhugaa waaqaa yoo jaallatte yoo akkam taate yoo akkam mararsiifatte yoo akkam taate illee amma millee yoo ta'e dubartiin ofiishii gadi jilbeenfattee ofiishii waan hundumaa qopheessitee ofiishii qubeellaa qopheessitee dhiiraa hin gootu kun aadaa biyya keenyaatti aadaa akkuma waliigalaattu aadaa Itoophiyaa miti jechuudha sablammii Itoophiyaa keessa jiran keessa argitaniis hin beektan yeroo matti dhiirri qopheessee maal godhee jechuudha ofiisa qubeellaa kaaf ofiisa gadi jilbeenfatee qubeellaa qopheessee diikooreeshinii qopheessee hiriyoota waamee yeroo tokko itti maameetumadha kan qophiin sun qophaa'ee isheenis beektee kan dhuftu garuu iddoo tokkotti immoo otoo isheen hin beekin iddootti qophaa'us jira osoo isheen guyyaa sanallee hin beekin yeroo itti qophaa'u jira yeroo kaan immoo beekteedhuma waan hundumaa sirratee akka sarpiraayizii walii galaniitu garuu sarpiraayiziin jedhamu akkanitti jira jechuudha garuu ijoolleen kun lamaan yuutubaroonni kun lamaan ijoolleen kun lamaan hin beektu baay'een keessanii yuutubarootadha yuutubaroota afaan amaaraatiin dalaganidha hiriyootadha gara waggaa tokko oolidha kan hiriyummaadhaan turani gara waggaa tokko waan akkasa turanii isa booda garuu mucaan kun heeluuni ofiishii waan hundumaa qopheessitee diikooreeshinii qopheessitee iddoo bareedaa tokko qopheessitee hiriyoota isaa suufii uffatanii hiriyoonni kansaa suufii uffatanii ilaala hiriyoonni kanshii qamisii akkuma qamisii yeroo akkasii uffatanii yeroo sermoonii uffatanii inni garuu gaafa dhufu dhugaa waaqa kunola uffatee dhufe yeroo waamamee dhufu jiinsii wayii shaamizii waanuma ta'e jechuun waan akka piroogiraam sagantaa kanarratti dhiyaatu osoo hin taane akkanumatti jechuudha akka sarpiraayiziitti qophaa'ee ani garuu piraankiidha jedhee viidiyoo 3 daawwadhe dhugaa waaqa viidiyoo 3 walitti fufinsaan isaan hojjetanii piraankiidha laata jedheen ilaale yaa'u yeroo baay'ee piraankii hojjetu ijoolleen kun baay'eedha garee qabu piraankii baay'ee hojjetu piraankii yeroo ta'u garuu dhumarratti waan hundumaa godhanii kaanii akka piraankii ta'een dubbatu dhumarratti jalqabarrattis akka piraankii taasisan hin godhu kun garuu viidiyoon inni jalqabaas lolumaan dhumee inni akkamitti durbii ati qubeellaanaa gootaa ani yeroo isaatti anatu sii godha maatii karaa maatii kootiin maalii godhee ganaa hangafoonni koo warri na duraallee qubeellaa warri hin godhanne warri hin fuune jiru
yeroon isaan geenye jedhee qubeellaa san harkatti dide jilbeenfattee sooma jettu kaameeraa irra jiru dhugaa waaqaachuun piraankii yoo ta'e iyyuu haamilee nama cabsa waan akkasii piraankuma osoo ta'e iyyuu dubartiin gadi jilbeenfattee yoo qubeellaa gootee fi tolallee jedhee dafee ol kaasee yoo fudhate illee gaariidha. Osooma piraankii ta'e iyyuu. Inni garuu akkanatti hin ta'u qubeellaa hin fudhadhu. Isheen immoo yoo ani si eegee waan hin dadhabeef qubeellaa si qopheesse jetti. Viidiyoon jalqaba dhugaa waaqaa lolumaan xumurame. Viidiyoo marsaa lammataa immoo lolaan adda bahanii isheen galtee innis deeme. Viidiyoo satti aanus lolumaani amma immoo hundumtu bacarcarameera. Hiriyoonni isaas isheenis ijoollee warra durbaas baqa manuma keessa jiru. Innis akkuma nama aariitti qubeellaa sana fidee dhufee kaawwadheera jedheeni kan biraa fidee dhufe isheedhaa godhuudhaafi ammas waliin galle ijoolleen kun ala. Wallolanii baay'ee kaameeraa irratti dhugaa waaqachuun namni yeroo piraankii hojjetullee namni wal jaallatu namni waan badaallee waliin hin jedhu dhugaa. Kabajuma keessa piraankii wal godha osoo wal kabaju piraankii wal godha jecha badaa waliin hin jedhu yoo waliin jedhellee waanuma nama kokolfisiisu waan hamilee nama tuqus hin jedhu. Viidiyoo lamaanis akkas godhan. Piraankii osoo ta'e sadaffaan hin beeku garuu viidiyoo sadaffaa immoo araaramuudhaaf sadhumaa sadaffaa hundus sirraanii walitti araarsuuf immoo qopheessanii innis itoo hin ta'in addaan bahame jechuudha. Viidiyoo arfaffaa hojjetanii ammas mana keessa ta'anii hojjetanii kunis qoba qobaa jechuudha. Obboleettii isaa hiriyoota isaa ta'aniitu hojjetan jechuudha. Mee osoo wanti kun piraankii ta'e dafee lammaffaatti hin raawwatu tokkoffaa dhumatu osoo piraankii ta'e dhugaa waaqa. Haa ta'uti garuu piraankiis haa ta'u diraamaas haa ta'u diraamaan akkasiis immoo hin jiru biyya keenya keessa jechuudha. Diraamaa dubartiiwwan hundumaa qopheessitee dhiiraa kennitu hin jiru. Diraamaa seerumti diraamaa yeroo hojjetamu iyyuu waan jiru tokkotu bifa diraamaatiin namatti uummatatti beeksifama. Waan jirutu gara uummataatti rifileekti ta'a malee waan hin jirre diraamaadhaan hin hojjetamu. Diraamaa yeroo jedhamu dhuguma waan jiru, waan ta'aa jiru, waan dhoskaafaatiin ta'u, baqa waan namni hunduu beekuu qabu kanatu diraamaadhaan gara uummataatti rifileekti ta'a. Kanaafuu dhugaa waaqa sirrii miti jechuudha. Dubartiin shamarra jechuudha ofii mashii kabajamtee osoo maallaqnu kan ishii ta'e jechuudha. Osoo qabeenya iyyuu qabaatte osoo hunduu kan ishii ta'e isheen isatti kennitee yookaan ishii ta'e jechuudha. Isatti kennitee inni qopheessee waan hundumaa taf jedhee bareechee isheen sarpiraayizii godhamu keessattuu qubeellaa kana jechuudha. Gadi jilbeenfattee dhiiraa kaa'u jechuudha. No, dhiirri dhugaa waaqa akka dubartii miti bara. Dhiirri akka dubartii miti dhugaa waaqa akka dubartii akkanumatti dafee lapheensaa ofiin kennu. Dhiirri murtee jabaa qaba dhugaa waaqa. Gaa'ilatti seenuudhaafis dhiirri baay'ee murteensa jabaadha. Yeroo jaallatullee rakkoon qabu. Hiriyaa baafatee jaalallee faana turuudhaaf waan akkasiif rakkoon qabu yeroodha waan ta'eef garuu gara gaa'ilaatti galuudhaaf garmaleetti yaada dhiirri dhugaa waaqa akka dubartii fiigaan seenu. Shamarran nuun jechuudha waan hunduu dhugaa nutti fakkaate bakka amma bilicilic yeroo nutti jedhu waanuma mootummaa waaqayyoo kan mangista samaa yookaan jannata wayii seenu nutti fakkaate yeroo san. Waan hunduu dhugaa nutti fakkaate akka bookee xalliqitteen dhiirri garuu never akkas miti. Keessattuu dhiirri yeroo fuudhu baay'ee tokkotti yaadee sirriitti itti yaadee filatee dhugaa waaqa waanuma kanaan dura hiriyoonfateefis hin fuudhu dhiirri. Dhugaa malee dhiira sirriitti beekuu qabdu. Waanuma kanaan dura jaalallee isa taateef hin fuudhu. Anamma dhugaa waaqanaan dhagaa ijoollee dhiirarraa jechuudha. Ani yeroo dhumaaf jedheen malee isheen fuudhu warri jedhan jiru. Isheen garuu parsantii 100 amantee hin jaallatti na fuudha jetti. Warri dhiiraa gara yeroo maammalee immaa fuudhaaf immaa hin taatu. Dhugaa waaqa afaan isaanii guutanii akkas fuudhaaf hin taatu. Ilaali. Dhiirri garuu yeroodhaaf sifaana deema, sifaana ba'a, sifaana gala. Bakka waan
jaalala keessatti ta'u si faana raawwata garuu fuudhaaf hin taatu. Yeroo maammalee immoo fuudhaaf immoo hin qalladdaa waliin jedhu jechuudha yeroo haasaan hiriyoota isaanii warra dhiira faana jechuudha. Kanaafanillee ni dhagaa jechuudha obboloota koo dhiirarra dhugaa waaqa. Akka eenyu faana akka jaalallee turanii eenyuun immoo akka fuudhuu barbaadan ishee akkamii akka golatti gashanii fuudhuu barbaadan sirriitti adda baafatanii beeku jechuudha. Kanaafuu irri tokko immoo jaalallee kee ta'ee waan si jaallataa jiruu fi kabaja kee gadi buusuu hin qabdu. Dhugaa waaqa kabaja kee gadi buusuu hin qabdu. Adeemsuma waanuma xixiqqaadhaan dhiirri si madaalaa deema. Ammani kanarraa kanan hubadhisanuu viidiyoo waraabanii gadi gadhiise yookaan viidiyoo sanallee dileetiin goone viidiyoo sanallee hin balleessine. Dhugaa waaqaa jechuudha. Shamarri tokko qubeellaan si godha jettee amma u'eettee boossee lafatti of rukuttee akka nama maraatee taatutti viidiyoo waraabanii mucaa jechuudha. Kuni dhuguma siniin jedha kabaja dubartii tasa hin dabalu. Osoma ilaalga. Osoma walii ta'amee ishi jedhamee qubeellaan godhamee gara wal fuudhameeyyuu wanti kun jira sammuusaa keessa waan ta'eef yeroo wayii ati bara kanatti situ na fuudhe malee ana miti kan si fuudhe qubeellaa yoo fi keemte ati viidiyoo waan ta'eef viidiyoon isaa jira. Yeroo booda dubbiin akka har'aa miti waan ta'eef yeroo booda akkana waliin jedhama haamilee wal tuqamaa deemamaa jechuudha. Kanaaf dubartoonni dhugaa waaqa osoma wanti fedhe dhufe tokkoffaa aadaallee qabnaa. Kun akkuma waliigalaatti aadaa kam keessayyuu hin jiru. Aga amma aadaa sablammii Itoophiyaa keessatti hin agarreenu. Isaan keessaa immoo nun tokkodha. Nun kana keessaa hin qabnu. Dubartii waan kamillee qopheessite dhiira qubeelaa qopheessite gadi jilbeenfatte hodhu qubeelaa siin godhaa hin jettu. Maaliif kabaja qaba daangaa qaba waan hundumtuu. Jaalalliif kabajni garaagaradha. Dhiirri tokko si jaallachuu danda'a isin kabaju taanaan garuu boriif sin kaawwatu jechuudha. Si jaallatee waan fedhe sirratti dalaguu danda'a. Sin kabaju taanaan garuu waan fedhe sirratti dalagee deemaa jechuudha. Maaf sin kabaju waan ta'eef. Si kabaja taanaan garuu boriif si kaawwata. Maqaa kee borii sirriitti eeggata jechuudha. Kanaaf dhuguma taateen tokko yeroo gara miidiyaa dhufu namoota kaan sirriitti barsiisa, namoota kaan sirriitti hubachiisa. Amma namoonni baay'ee achirratti baay'ee aaran dhugaa waaqa komantii achirra jiru hunda osoo ilaaltanii shamarran akka jiranitti aaraniiru jechuudha. Osoma piraankii ta'eeyyuu warri jedhan sirrii miti piraankiin akkasii warri jedhan jiru. Dhugaa waaqa anuyyuu dubartii keessaa tokko anis agadhumaa ilaaleera. Piraankii ituutees piraankii sirrii miti piraankii hin deeggaramne piraankii uumaa shamarran hin barsiisnedha kun. Yoo barsiise illee waan hin taane kan barsiisu akka dubartoonni kabaja isaanii gadi xiqqeessanii gadi of buusanii ganaa dhiira kadhatanii dhiiruma isaan jaallate isaan kabaje isaan faana jiru karoora gara fuula duraa isaan faana qabu tokko gabaabsanii akka inni kabaja dhabuuf gochuu jechuudha kun karaa bira dhugaa waaqa. Mucaan amma yeroo dubbatu ani gara fuula duraatti yeroo ofii koo barbaadu maatii koo faana anatu sarpiraayizii si godha waan akkasii qopheessee malee kana sirraa hin fudhanii. Dhugaadha gabaqa namni isa deeggara dhuguma ka jaalallee waggaa tokko wayii ganaadha waggaa 5 6 7 turuu danda'a namni jaalalummaadhaan. Sanummaa ijoollittiin beektu lamaan isaanii xixinnoodha ijoollummaas qabu. Innaa walumaa galatti kana fakkaata shamarran keenya achumaanii gorsa isinii ta'a barumsa isinii ta'a jedheen waan irraa xiinxalarraa isinii fide gaa yuutuubii kiyyaas laayikii naa gochuun dagatina viidiyoo kiyya agadhumaa naa daawwadha. Love you.